Magaba kan ilma kan ofirra qulqulluu sadawwaa ka tokkoome maatii waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti durba maariyaam bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqaaf haa galatu egaa arjummaa fi dhiifamni waaqayyoo araarsummaan haadha keenya qulqulleetti durba maariyaam jaalalli duuka buutaa akkasumas eegumsi ergamootaa bakka jirrutti hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa mata duree masaarraa akka argitanii Yesuus eenyudha gaaffii jedhuuf kutaa lammaffaa isaati kuni barnoonni kuni yoo yaaddattu ta'ee warroonni kutaa tokkoffaasaa ilaaltanii achi jalatti wantoota baay'ee kaasneerra Yesuusiin namoonni eenyu akka jedhanii tulluu Taaboor gubbaa irratti illee baasee waaqummaa isaa duuka buutota isaa fi Eeliyaas Musee of bukkee dhaabe waaqummaa isaa halattiin ibsee ciitii isaas illee kutaa tokkoffaasaa keessatti ilaalleerra kutaa lammaffaadhaanii. Yesus Kristus eenyu ta'uusaa kitaaba qulqulluu keessatti kakuu haaraas kakuu moofaas lamaansaas wal bira qabne ni ilaallaa jennee addaan baanee turre jechaadha. Har'a isa wajjin ilaalla jechaadha. Yesus eenyudha isa jedhuuf kutaa lammaffaa isaati kun jechaadha. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu sheer godhaa warroota viidiyoo kana ilaalleef akkasumas illee warroonni YouTube kanaafis haaraa ta'an akka subscribe godhanii nu wajjin baratan hundumti keessaniyyuu dirqama keessan bahan jedha. Kanaafiyyuu share gochuu, like gochuu warra wantoota gaaffisanitti ta'e immoo asuma irratti koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa jechaadha. Egaa amma kan nuti ilaallu Yesus Kristus eenyu akka ta'edha jechaadha. Kitaaba qulqulluu keessatti warroota deebii shakkitoota irraa ka'aniif jechaadha. Yesus nuuf kadhata warroonni jedhan jiru. Yesus ergamaadha warroonni jedhan jiru. Yesus immoo ganaa dhufee dhalataa warroonni jedhanii yaadanis jiru. Only Jesus warroonni jedhaman yookaan Yesus qofaa jedhanii Yesusiin immoo hamma lallabuu qaban illee warroonni hin lallabnes jiru waan ta'eef isaan isaaniif deebii deebisna jechaadha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti kaayyoon barumsa keenya kanaan hundumti keessan baruu kan qabdanii Yesus Kristus murteessaa malee kadhataa akka hin taane baruudha jechaadha. Yesus Kristus murteessaa akka ta'e waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa akka ta'e baruudha jechaadha. Kana hubachuudha jechaadha. Inni lammaffaan immoo warroota yeeyyii ta'an irraa of eeguu jechaadha. Amantaa keenya warroota amantaarraa nu kuffisuu barbaadan warroota amantaa keenya boreessuu barbaadan isaan irraa of eeguudha jechaadha. Kaayyoon keenya inni guddaan of dandeenye amantaa keenyaan cimnee jabaanne mootummaa waaqayyoo waaqummaa isaa hubanne ittiin dhaaluudha waan ta'eef isa kanadha jechaadha. Kaayyoon barumsa keenyaa inni guddaan. Egaa maatiiwwan waaqayyoo gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu Yesus Kristus waaqummaa isaa jechaadha. Walumaa galatti Yesus eenyudha deebii jedhuuf Ortodoksii Tawaahidoon gooftaa gooftotaa mootii moototaa waaqa waaqotaa jettee deebistu waan ta'eef Yesus eenyudha isa jedhu deebisaatiif isa kanadha jechaadha. Amma kitaaba qulqulluu keessa seennee kitaaba qulqulluu bakka sadiitti qoonnee ilaalla jechaadha. Inni kunis kakuu haaraa fi moofaa iddoo tokkotti walitti finnee kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis immoo Yesus eenyu akka ta'e ni ilaalla jechaadha. Jalqaba irratti isa tokkoffaa irratti Yesus Kristus kakuu moofaa fi kitaaba qulqulluu kakuu moofaa fi kakuu haaraa walitti finnee ilaalla jechaadha. Caqasa isaatiin ilaalla. Faarfannaa Daawit boqonnaa 22 lakkoofsa 1. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 isaan kana walitti finneeti jechaadha. Irraansinii deebi'aa Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 fi faarfannaa Daawit boqonnaa faarfannaa 22 lakkoofsa 1 irratti jechaadha. Akkas jedha. Faarfannaa irratti Waaqayyo tiksee kootii jedha. Waaqayyo tiksee kootii eenyu jedhe? Daawititu jedhe. Waaqayyo tiksee kootii kan na dhabsiisu hin jiru. Lafa onaa keessattis lafa lalisaa keessattis kan na tiksu iddoo hunda bakka deemu hundatti kan na faana ta'u Waaqayyo tiksee kootii jedhe. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti immoo Yesus Kristus mataa isaati ani tiksee isa gaariidha jedhe. Ani tiksee isa gaariidha. Kanaafiyyuu Daawit Waaqayyo tiksee kootii jedhee kan waame Yesus Kristus ani tiksee isa gaariidha isa jedhe sun ta'uusaa ni hubannaa jecha. Warroonni gaaffii kana kaastanis wangeela kana dubbisaati bira gaha. Ani tiksee isa dhugaa isa gaariidha jedhe Kristus Waaqayyo. Daawit immoo Waaqayyo tiksee kootii jedhe. Kristus tiksee keenya waaqa keenya jecha. Inni lammaffaan faarfannaa Daawit ammas faarfannaa Daawit boqonnaa 49 lakkoofsa 3 maal jedha?
Waaqayyo keenya ni dhufaa hin callisu. Fuuldura isaattis ibiddi ni boba'a jedha. Waaqayyo keenya ni dhufaa hin callisu. Fuuldura isaattis ibiddi ni boba'a. Faarfannaa Daawit faaruu 49:3. Kakuu haaraa keessatti immoo hojii ergamootaa yookaan hojii duukaa bu'ootaa isa jennu boqonnaa 1:11 irratti inni kun akkuma isinirraa gara samiitti ol bahee Yesus deebi'ees immoo ni dhufaa jedha. Akkuma yeroo samiitti ol bahee isin agartan kan akkasumas immoo osoo isin argitanii Yesus deebi'ee ni dhufaa jedha. Ilaala maaliif dhufaa yoo jenne immoo murteessuuf jechaadha. Murtii isa dhumaatiif. Icciitii tubaa 5 keessaa 5ffaa icciitii du'aa koomsaa keessatti gadi fageenyaan ni baranna jechaadha. Ni jira. Maadhee Daawit Waaqni keenya hin callisinu dhufaa fuuldura isaatti ibiddi ni boba'a jedha. Bara dhufaatii isaa lammaffaatti immoo murtiidhaaf yeroo dhufu fuuldura isaa ibiddi ni boba'a. Ergamoota isaan lakkaawwamneen marfamee murtii isa dhumaatiif ni dhufa gooftaan keenya. Maadhaan duuka buutonnis Luqaas akka nuuf barreessetti jechaadha. Waaqayyo keenya Yesus Kiristoos akkuma gara samiitti yeroo ba'u akkuma argitan akkasuma immoo deebi'ee yeroo dhufu ni argitu jedha. Kanaafiyyuu murteessuuf kan dhufu eenyudha? Gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha jechaadha. Inni kan biraa immoo Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 11. Raajii Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 11. 45:21 dhiifama. Ani Waaqa isa qulqulluu fi qorichadha jedha. Ani Waaqa isa qulqulluu fi qorichadha jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti immoo kunoo uummata hundaaf kan ta'u gammachuu guddaan isinitti himaa. Har'a magaalaa Daawititti mootichi Kiristoos innis qorichi isiniif dhalateera jedhe ergamaan guddichi Gabri'eeliin warroota loon tiksanitti mul'ate jechaadha. Kunoo gammachuu guddaan isinitti himaa magaalaa Daawititti qorichi isiniif dhalateera. Waaqayyo keenya kakuu moofaa keessatti maal Isaayyaas irra bulee ani Waaqa qulqulluu fi isa qorichadha. Qorichi achi keessatti dubbatame kakuu moofaa keessatti dubbatame kakuu haaraatti immoo nuuf dhalate jechaadha. Eenyudha inni nuuf dhalate? Yesus Kiristoosidha jechaadha. Kanaafuu Yesus Kiristoos eenyu faana walitti nu haraarsa? Eenyurraa nuuf kadhata? Kanaaf Yesus Kiristoos Waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaati jechaadha. Egaa maatii Waaqayyoo kakuu haaraa fi kakuu moofaa wal bira qabnee asumaan ilaalleerra jechaadha. Amma immoo Yesus Kiristoos kakuu haaraa keessatti maaliin akka dubbatameef akkamitti akka dubbatamee fi ni ilaalla jechaadha. Yesus Kiristoosin jechaadha. Kana malee kakuu moofaa keessatti immoo yoo ilaalle እግዚአብሔር እረኛዬ ነው Waaqayyo tiksee kootii jedhee dubbateera. Daawit jechaadha. Waaqayyo eenyudha? Gooftaa keenya Yesus Kiristoos. Ani tiksee isa gaariidha jedhee jechaadha. Bara kakuu haaraa keessatti immoo jechaadha. Bara nuti keessa jirru kanatti Yesus Kiristoos siif wangeelli yeroo dubbatamu mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 14. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 14. Isaan kuni hoolicha ni waraanu. Hoolichis gooftaa gooftotaa, mootii moototaa waan ta'eef isaaniin ni mohaa. Isa faana kan jiranis kan isaan waames kan filatanis isa faana ni mohuu jedha. Ilaa isaan kuni hoolichaan ni waraanu. Hoolaan kunis mootii moototaa, gooftaa gooftotaa waan ta'eef isa faana kan jiranis kan filatamanis inni kan isaan files isa faana ni mohuu jedha. Ilaala hoolaa kan jedhame eenyudha? Hoolaan gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha jechaadha. Hoolaadhaan fakkeeffameera. Hoolaa jechaan fakkeenyaaf hoolaan Yesus Kiristoos hoolaa maaliif waan jedhameef wantoota lama jira. Hoolaan waan lamaaf nama fayyada. Jiraasaatti hoolaa kana abbaan hoolichaa jechaadha. Hoolaa isaa gurguratee birrii irraa ni argata jechaadha. Birrii irraa ni argata, rakkina isaatti ni oola. Jiraasaatti jechaadha. Du'aa isaatti immoo beela irraallee ni baha jechaadha. Yoo qalatee yoo nyaate namichi sun foon isaatiif gabbina ni argata, beela irraallee ni baha. Egaa Yesus Kiristoosis jiraasaattis du'aasaattis waan nu fayyadeef hoolaa jedhame jechaadha. Yeroo jirutti du'aa kaasee isa ija hin qabne ija isaa banee, isa gurra hin qabne gurra isaa banee, isa naafa diriirsee nu barsiisee fakkeenya nuuf ta'ee waan baay'ee nu barsiiseera jechaadha.
yeroo jiru. Yeroo du'eettuu du'eessillee du'aa osoo hin hafin xalayaa garbummaa nuuf barbadeessee si'oolii gara gannataatti nu deebisee jireenya waan nuuf kenneef Kiristoos hoolaadhaan akkasitti fakkeeffame jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Kanaafiyyuu hoolaan kun immoo mootii moototaa gooftaa gooftotaa waan ta'eef isaaniin ni mohaa. Warri isa faana jiranis warri filatamanis isa faana ni mohu jedhe jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyo Yesuus Kiristoos hoolaadhaan fakkeeffame. Hoolaan kun immoo akkuma nama jedhe bu'aa adda addaa waan nuuf kennuuf kanaan fakkeeffame jechaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaati jedhee waan dubbateef Yohaannis mul'ataan waan argeef waaqa keenyadha jechaadha. Inni gara biraa Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti ati akkamitti obboleessa kee irratti murteessita? Yookaan ati obboleessa keetiin maaliif tuffatta? Hundumti keenya iyyuu teessoo murtee Kiristoos fuulduratti ni dhaabbannaa jedha. Ilaa obboleessa kee irratti maaf murteessita? Obboleessa keetiin maaf tuffatta? Maaf jibbita? Hundumti keenya iyyuu bakka Kiristoos teessoo isaa kabajaa irra taa'ee bakka murteessu sun fuulduratti ni dhiyaanna. Yeroo sun inni immoo nutti murteessaa jedhee barreeffameera jechaadha. Nutti murteessuu isaati jechaadha kan nuti hubannu. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos nutti murteessaa jedhee dubbateera jechaadha Roomee 14:10 irratti. Kanaafiyyuu maatiiwwan Waaqayyoo akkas jedha. Inni kan biraa immoo mul'ata 22:12-13 akkas jedha. Kunoo dafee tanaan nan dhufaa. Tokko tokkoon isaatiif akka hojii isaatti kaffaluuf nan dhufaa. Tokko tokko isaatiif jechaadha. Nama akka mataa isaatiif balleessaa inni balleesse murtii itti murteessuuf dafee nan dhufaa jedha. Alfaa fi Omeegaa jalqabaa fi dhumni anadha. Alfaa fi Omeegaa jalqabaa fi dhumni anadha. Murteessuu nan dhufaa jedhee waan dubbateef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo kan barateef jechi tokko ittiin ni ga'a kan hubateef jechaadha. Ergaan inni dabarsuu barbaadu kanuma nuti Ortodoksii Tawaahidoo ni amanna. Kun warroota hin amanneef jechaadha kan nuti dubbachaa jirru. Kanaafiyyuu amantaa keessanitti cimtanii dhaabbachuu qabdu. Raafamuu miti jechaadha. Kanaaf wantoota shakkitoota irraa nuuf ka'an hundaaf harka kennuu mataa gadi qabachuu osoo hin taane gaafannee barsiisuu qabna jechaadha. Abboota keenya gaafannee isaaniif deebisuu qabna jechaadha. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos waaqa keenyadha waan ta'eef ittiin affarru jechaadha nuti. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan isa baranneen cimnee dhaabbachuu qabna malee raafamuu miti jechaadha. Shakkiin taane keessa gallee mootummaa Waaqayyoo dhabnee jireenya keenya biyya lafaa keessattis rakkachuu miti jechaadha. Kanaaf hundumti keenya tasgabboofnee hubachuu qabna jechaadha. Kanaaf haaluma kanaan Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa ilaalleera jechaadha. Inni guddaan shakkitoonni yeroo hunda nuuf kennanii caqasa nuuf kennanii kan isaan nu gaafatan hedduutu jira. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irratti Yesuus niif kadhate jechaadha. Waaqa abbaa bira dhaabbatee kan nuuf kadhatu Yesuusidha isa jedhu. Abbaan ana caala jedhee kan inni dubbate maaliif akka ta'e illee isa ni hubanna. Kutaa sadaffaasaa fi isa xumuraasaa isa gadi fageenyaan erga laallee maalummaa erga laallee gara barnoota biraatti dabarra jechaadha. Kanaafiyyuu hundumti keessan barnoota kana seeraan hubadhaa sheeruudhaa. Obboloota keenya biraan gahaa bakka jirtanitti ammas nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Araarsummaan haadha keenya Waaqayyoo hunduma keenya faana ta'u eegumsi ergamootaa jaalalli duuka buutota maatiiwwan Waaqayyoo jabaadhaa of cimaatii dhaabbadhaa. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Egaa wantoota gaaffii isinitti ta'es kan ittiin barachuu barbaaddan kan baruu barbaaddan koomentii irra nuuf kaa'aa. Galatoomaa Waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u. Thank you.